Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Mootummaan bilxiginnaa muddama hamaa keessa galee jedhamee jira. Lola biyyattii keessatti yeroo dheeraaf naannoo Oromiyaatti fi akkasumas naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru. Irraa dhaamsuu caalaa lola biraa irratti banuudhaaf deemuun isaa dhugaa lola banuuf osoo hin taane muddamsuu keessa gale haguuguuf ajandaa wacaa uumuudhaaf kan hojjetaa jiru jechuudhaan qaamoleen garaagaraa yaada kennaa jiru. Oduun itti aanu mootummaan bilxiginnaa naannoo Oromiyaatti lola waraana bilisummaa Oromootti fi loltoota isaa waliin gaggeessaa ture haguugaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa keessa bade manca'e bittinnaa'e parsantiin 90 bittinnaa'anii yookaan barbadaa'anii kanaaf parsantii 10 qofa sun immoo hojii funaanuu qofa jechuudhaan dubbataa kan ture amma immoo faallaa kana naannoo Oromiyaa keessatti lola guddaa waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'amu gaggeeffamaa jiru har'a cimee itti fufee jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo haala adda ta'een guutuu Oromiyaa keessatti Fufteedhaan haleellaa raawwachuu fi injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Oduu injifannoo baay'ee qabannee jirra. Oduu dhumaatiin Itoophiyaan finciltoota Suudaanii fi mooraa leenjii kennuuniin saaxilamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Guutuu isaa isin biraan kenna. Walumaa galatti guutuu odeeffannoo kanneenitti fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turru ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Mootummaan bilxiginnaa muddama hamaa keessa galee jira. Humna guddaa gara kaabaatti fe'aa jira. Lola naannoo Oromiyaa keessatti waggaa 7 oliif deemaa jiru. Naannoo Amaaraa keessatti naannawa ganna 3tti siquu deemaa jiru. Dhaabuu hin dandeenye, nagaa buusuu hin dandeenye. Lolli kun guutuu naannolee kanatti gaggeeffamaa osoo jiru lola biraa akkaan hamaa ta'ee fi akkaan balaafamaa ta'etti seenuudhaaf qophii taasisaa jira jechuudhaan akkasumas ajajoonni waraana mootummaa PP qophii xumurree jirra ajaja qofa eeggataa jirra jechuudhaan qophii xumuruu fi waraana eegaluudhaaf qophii ta'uu isaanii beeksisaa jiru. Gama faallaa mootummaa bilxiginnaanis kaaba Itoophiyaa naannoon Tigraay qophii gahaa taasisaa jiraachuu fi bakkoota garaagaraatti immoo tarkaanfii fudhataa jiraachuun beekamee jira. Mootummaan bilxiginnaa raayyaa ittisa biyyaa naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraatti baasee guutumaan guututti gara kaabaa fe'uudhaan kallattii lamaan kuusaa jira jedhamee jira. Gara lixa Tigraayinii fi akkasumas naannoo Affaar keessatti kuusaa jiraachuu kan himame yoo ta'u Eertiraanis humna guddaa gara daangaa Itoophiyaatti siisuudhaan waan ta'aa jiru hordofaa jirti jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Lola kaabaa mootummaan bilxiginnaa itti of qopheessaa jiru kanaan wal qabate qaamota garaagaraa irraa yaadni garaagaraa ka'aa jira. Yaadni inni tokko Itoophiyaan lola kanatti hin seentu kan jedhu yoo ta'u sababni isaas lola naannoo Oromiyaatti waggaa 7 oliif deemaa jiruu fi naannoo Amaaraatti ganna 3 deemaa jiru dhaabuu osoo hin danda'in lola biraa jalqabuun balaa biraa ofitti da'uudha jechuudhaan yaada kan kennan yoo ta'u gama biraatiin immoo Itoophiyaan gara lolaa seenuu dandeetti jechuudhaan yaada kan kennanidha. Kunis xayyaarota waraanaa yookaan jeettii 22 Yuunaayitid Arab Emireet irraa argattee jirti. Akkasumas Raashiyaa irraallee jeettii waraanaa hedduu akka argatteetu dubbatamaa ture. Kana abdattee lolatti seenuu dandeetti jechuudhaan yaada kan kennan. Gama biraatti lola kanatti seenuun balaa hamaa akka qabu dubbatamaa jira. Lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amuu nyaatuu danda'a. Itoophiyaan humna guddaa milishaa naannolee irraa guuraa jirtu akkasumas humna dirqamaan ukkaamsitee akkasumas dirqiidhaan qabdee garas geessite akka hoolatitti itti oofuudhaan siistama waraanaa Human Wave jedhamu fayyadamuudhaaf kan deemtu ta'uun mirkanaa'ee jira. Haala kanaan Itoophiyaan yeroo gabaabaatti lola kana ni injifadha jettee yoo yaaddellee lolli kun akka salphatti xumuramuu fi yeroo gabaabaatti dhaabbatuu kan hin dandeenye ta'uu xiinxaltootaa fi abbootiin siyaasaa garaagaraa tilmaamanii jiru. Walumaa galatti lolli kun yoo jalqabame lola salphaa akka hin taane tilmaamamee jira. Oduun itti aanu mootummaan bilxiginnaa naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin waraana gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan bilxiginnaa yeroo garaagaraatti irra deddeebi'uun waraanni bilisummaa Oromoo barbadaa'ee jira, bittinnaa'ee jira. Parsantiin 90 hojiin ala ta'ee kan nu hafu parsantii 10 qofa. Kun immoo hojii funaanuu qofa jechuudhaan irra deddeebi'uun naannoo Oromiyaa keessa jirtu awwaaluu fi dhoksuuf yaalanis dhugaan diddee afaan baaftee dubbattee jirti. Mootummaan bilxiginnaa afaanuma isaa waraanni bilisummaa Oromoo barbadaa'ee hin jiru jechuudhaan dubbataa tureen amma immoo guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin
waraana cimaa keessa jiraachuu himee jira. Dhibba kana kaaba Shawaatii fi lixa Shaggar akkasumas bakkoota garaagaraa irraa neetwoorkii balleessuudhaan humna guddaa fi humna addaa iyyuu komaandoo yeroo rakkootiif kaa'atan bobbaasuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi opereeshinii gaggeessaa kan turan yoo ta'u kan hin milkaa'in ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo beeksisanii jiru. Bakkoota neetwoorkii irraa balleessanitti komaandoo bobbaasuudhaan opereeshinii yeroo gabaabaa keessatti yoo xiqqaate baatii 2 keessatti Oromiyaa keessaa waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu fi karoorfatan jalqabumarraa fashalee jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhetti komaandoon mootummaan waraana bilisummaa Oromoo balleessisuu fi opereeshiniif bobbaase guutumaan guututti haala jedhamuu danda'amuun achumaan hafan jechuudhaan ibsee jira yookaan beeksisee jira. Hedduu isaanii immoo booji'ee jedhee jira. Haala kanaan opereeshiniin baatii 2 keessatti kaaba Shawaatii fi lixa Shaggar keessa waraana bilisummaa Oromoo baatii 2 keessatti qulqulleessuuf karoorfame guyyaa 4 keessatti zeeroo ta'e jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Mootummaan gama isaatti bakkoota neetwoorkii balleessuun opereeshinii irratti gaggeessaa jiru irratti waraana bilisummaa Oromoo waliin lola guddaa keessa kan jiru ta'uu beeksisuudhaan loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu booji'ee jedhee jira. Walumaa galatti lolli naannoo Oromiyaatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira. Naannoo Amaarattis haaluma wal fakkaatuun lolli guddaan gaggeeffamaa jira. Lolli naannolee kanatti deemaa jiru cimee yeroo itti fufetti Itoophiyaan immoo lola biraa kaaba Itoophiyaatti jalqabuu fi qophii taasisaa jiraachuun maaliif ka jedhu hedduutti gaafii ta'us hedduun isaanii Itoophiyaan muddamsuu keessa waan galteef lola kaabaa jalqabuuf osoo hin taane ajandaa uumuudhaaf kan gootu jedhan. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'uun gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Dhibba kana fufteedhaan waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lixa Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti akkasumas giddugala Oromiyaa kibba bahaa fi kibba Oromiyaatti lolli bal'aan loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan har'a barraaqan godina Wallagga Lixaa aanaa Haroo Sabbuu ganda guutee aannanii jedhamu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisee jedhee jira. Humnoota haleellaa irratti raawwatuun hojiin ala taasise kanneen keessaa hedduun addunyaa kanarraa kan godaanan ta'uu fi kan addunyaa kanarraa godaanan keessaa kaabinoonni hedduun yeroo dheeraaf uummata dararaa turan keessa jiraachuu odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Haleellaa raawwate kanaan hedduu madeessee hedduu addunyaa kanarraa godaansee kan booji'es jiraachuu beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus xiqqaa hanga guddaatti hiikkatu odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanaa Ayirattis waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti haleellaa raawwatuu fi haleellaa raawwateenis miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa raawwateen miidhaa qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaallee irraa hiikkatu odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Achuma Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee 3 ganda guutee iddoo addaa gabaa Jimaataa bakka jedhamutti humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'a barraaqan haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 5 qabee kan hafan immoo madoo fi kaan addunyaa kanarraa godaansuun adabee meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa godina lixaa Harargee aanaa Bookee fi zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuu keessatti diina uummata Oromoo du'aa fi madoon adabuu beeksise. Adda argachuudhaan adda diinaa cabsuutti kan beeku irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessee itti fufuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa godina lixaa Harargee aanaa Bookee Araddaa 17 keessatti gurraandhala 8 fi 9 lola taasiseen humna diinaa irraa 8 battalatti ajjeesuun 15 ol madeessuun barameera. Tarkaanfii jajjabeen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa guyyoota lamaan darban walitti aansee taasise kanaan ergamtoota Abiyyi Ahmad Araddaa 2 keessaa baasuun qabeenya diinaa kanneen akka kilaashii, hidhannoo, boombii fi uffata irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaas ganamarraa tarkaanfii godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuu ganda guutee aannanii jedhamu keessatti fudhateen loltoota diinaa hedduu ajjeese gariin madeessuun qawwee akaamaa 15 fi PKM tokko irraa hiikuun barameera. Lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Eraa bakka addaa laga baqqal naannoo hospitaalaa Eraatti guyyaa irraa tarkaanfii barsiisaa diina uummata Oromoo irratti fudhateen injifannoon baheera.
obboroo lafaatiin daandii aspaaltii guddicha Finfinnee gara lixa addaan kutuun tarkaanfii jabaa fudhatte kanaan konkolaataa diinittiin gulufaa turte battalumatti barbadeessuun 8 ajjeesee 4 madoo damdammiin qabneen adabuun qawwee aakaa maajaa hidhannoo guutuu waliin dugda diinaarraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Ittuma fufuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa guyyumarraa gurraandhala 9 godina Baalee lixaanaa gaarfaa ganda waabee saadaa iddoo addaa sabichoo jedhamutti loltoota bilisiginnaa uummata nagaa iraarsaa turte haleeluun du'aa fi madoon adabee qophiilee waraanaa gachiisiisuun baqachiisee qe'ee uummataa keessaa baasuun gara iddoo irraa dhuftetti deebisee jira. Oduun itti aanu Itiyoophiyaan iddoo leenjii garee finciltoota Suudaanii fi ijaaru gabaasni qorannoo Reuters ifoomsee jira. Tibba kana mootummaa Suudaanii fi finciltoota gidduutti daangaa Itiyoophiyaa irratti lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii turan. Kanaan wal qabatee Suudaan Itiyoophiyaan finciltoota hidhachiifti jechuudhaan himannaa taasisaa turte. Kun akkuma jirutti ta'ee Itiyoophiyaan iddoo leenjii waraanaa garee finciltoota Suudaan Rapid Support Force jedhamaniif qopheessuu ishee Reuters qorannoo gaggeessa jedheen gabaasuun saaxilee jira. Reuters qorannoo kana yeroo gaggeessu ragaa qorannoo kana maddoota hedduu irraa sassaabu kanneen akka dippiloomaatota nageenya fi mootummoota irraa odeeffannoo sassaabatuun akka ta'e eeree jira. Gargaarsi Itiyoophiyaan taasifte kun hirmaannaa waraana Suudaan keessatti adeemsifamaa jiru kan mootummaa fi garee finciltootaa gidduutti jiru cimsuu danda'a yookaan hammeessuu danda'a jedhamee jira. Qaamoleen mootummaa Itiyoophiyaa garuu himannaa kana ilaalchisee hanga ammaatti deebii ifaa ta'e kennuu irraa of qusatanii jiru. Reuters akka gabaasetti Itiyoophiyaa dabalatee biyyoonni 8 gargaarsa kana keessatti hirmaatan jedhee jira. Itiyoophiyaa dabalatee humnoonni 8 kanneen akka Gamtaa Emireetota Arabaa ijaarsa buufata leenjii kanaaf deeggarsa mallaqaa leenjii fi meeshaalee garaagaraa taasisuun keessatti hirmaatu Reuters gabaasee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.